Akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo hordoftoota chaanaalii Abdiin Inspire yookiin Orro School kan taatanii guyyaa irraa icciitiin qabadhee isiniif dhufe icciitii baay'ee bareedaa ta'edha. Icciitiin kunis maalidha? Teelee birrii kan jedhamu yeroo kanatti biyya keessatti hojii ajaa'ibaa ta'e hojjetaa jira jechaadha. Teelee birriitiin biizineesii guddaa hojjechuu dandeessu. Namoonni fedhii biizineesii qabdanii teelee birriitiin waan guddaa hojjechuu dandeessu. Teelee birriitiin tokkoffaa akka buukiitti akka akkaawuntii dhuunfaa keessanitti maal gochuu dandeessu? Maallaqa daddabarsuu dandeessu. Fakkeenyaaf gara baankii garaagaraatti dabarsuu dandeessu. Warroota kana hunda isinitti agarsiisa. Tokko inni lammaffaan immoo kan isin ittiin hojjechuu dandeessanii inni guddaan tokko maallaqa dabarsuudha. Inni lammaffaan immoo maallaqa akkamiin akka liqeeffachuu dandeessan. Buukii keessanitti liqeeffachuu hin dandeessu. Minimumii birrii hammamii liqeeffachuu dandeessu. Teelee birriin maallaqa hammam liqeessaa jira biyya Itoophiyaa keessatti. Okay. Itti aansee immoo baankota akkamii fi kan teelee birriin erguu danda'u. Warroota kanan isinitti agarsiisa jechaadha. Xuruutti na hordofaa. Egaa teelee birrii aappii kana eessarraa daawunloodii godhattu? Play Store jira. Play Store seentu. Play Store seentaniiti bakka isinitti agarsiisu kanatti searchii godhattu jechaadha. Addana cuqaastu yeroo tokko teelee birrii jechuutiin haala kanaan jalqaba irratti isiniif fida. Teelee birrii aappii kan jedhu kana. So haala kanaan kun jalqaba irratti kana argaa jirtu. Daawunloodii gootuu kana booda keessa seentu. Daawunloodii erga godhattanii booda haala kanaan isiniif fida. Pilaatfoormiin isaanii jechaadha. Namoota miiliyoonii tokkotti daawunlood godhee jira. Egaa gamanumaan amma akkamitti teelee kana fayyadamuu dandeenya kan jedhu pilaatfoormii sana keessan seena. Egaa teelee birrii seenaan jira. Teelee birrii haa seennu yeroo tokko. Teelee birrii erga seentaniiti